Yooyyaa akkam naguma fayyuma nageenyi badhaadha jecha waan bareeda wayii qabannee isinii gad dhufnee jirra. Maal inni hojjettanii YouTube irratti waan barbaaddan akkuma barbaadan top ta'anii fi kan yeroo dheeraaf akka nu fayyadamnu gargaaruu danda'an isiniif qabannee dhufnee jirra jechuudha. Isaan immoo IDM fi IDT keessaa tokko isiniifillee kam akka inni bareedaa linkii description gadi keessa sanii kennee deemuu fi kan full version ta'e version guutuu ta'e jechuudha. Hanga lifetime kan fayyadamuu dandeettan waan barbaadan buusanii fayyadamuu dandeettan. Amma akkuma argaa jirtan asirra wanti jirullee hin jiru downloaderiin isinaan dhufnee akkamiin karaa qal'aaniin install godhadhee browserii kanarratti Firefoxis ta'u Chrome irratti akkamiin add godhee achi booda waan barbaadu download godhachuu danda'a waan jedhan argisiisuuf. Download gochuu barsiisuu osoo hin ta'in amma asirratti yaadni hin guddaan appilikeeshinichi birriin bitamudha. Appilikeeshinichi san immoo karaa isaatiin qaban isinii gaffinne jechuudha. Linkiin isaa immoo description gadi keessa jira. Viidiyoo guutuu eega daawwattanii booda download godhaa step saniin deemaati. Jiboota akkasitti maal onni godhaa isin jenna. Ani immoo download godhee jira already na haalaallu wajjin. Okay, and run you download godhee jiru waan ta'eef directly gara install gochuutti atuuf nuti jechuudha. Egas install godhuu kunnee run gootee double click illee gootee run isinidha double click godhame run as administrator illee gootee onni gochuu dandeetta jechuudha karaa biraatiin. Okay, standard installation moo jedhe si gaafata yes jettee ni dabarta. Itti fuftaa achi booda foldarii karaa kamitti akka install gochuu qabdu nuun si akeeka. Update lameen irraa barreessitaa kan okay jetteen akkinni kun sistemni hangi jalqabee irraan ta'uu ta'e barbaaddes immoo balleessuu dandeetta jechuudha. Waan barbaachisu ta'etti. Achi booda maaltu ta'a? Desktop icon fi taskbar icon asirratti kaa'achuu fi yaa desktop kanarratti ol kaa'uudhaaf eegalee click irra goote akkasitti dabartaa jechuudha. Installation ni eegala. Installation ka xumurame booda inni nu siibita. Okay. Full version kan ta'e jechuudha. Okay. Kun Google onnidha. Edge Microsoft Edge integrate akka browseroota garaagaraa keesseenu saniif akkan hojjechaa jira jechuudha. Okay, egaa bannee ilaallee register ta'ee jira moo ta'ee hin jiru waan jedha. Ni deemnee ilaallu. Registered ta'ee yoo jiraate okay register ta'ee jira jedhanii nuti deebisa. Register ta'een immoo register akka hin taane immoo achumarratti agarta. Register ta'ennaan immoo full version isaa kanatti guutumaan guutuu argachuu dandeetta jechuudha. Maqaan isaa galmaa'ee jira guutumaan guutuutti serial number'n isaa kun akka barraa'e kana. ስለዚህ register ta'ee jira jechuudha. Waan barbaaddes kanaan dalagatti hojjechuu dandeetta. Download godhachuu dandeetta. Okay. Abannuuti browserii tokko abannuuti. Browserichi qabannee booda immoo directly karaa YouTube seennee waan barbaanne fixnati barbaanneen dafnee download godhachuu barbaanne jechuudha. Keenyaaf obboleettii kanarratti click goone ilaalle sirba argitu arginaa dhiyooan bayan baay'ee namatti tola. Sirbichillee asirratti karaa gabaabaa dhufee jechuudha. Reefa akkuma arginee bannee waa takka asirratti hin argine amma immoo karaa tokko osoo hin deeminu dadhabbii tokkollee kan qabaatu click irra gootee download gochuu dandeetta jechuudha. Qualitiin yeroo inni gabbaa san jala ta'e yeroo download godhatan quality kan dhuftee settings seentee HD kanaaf kanallee barbaaddu kaa'atta jechuudha. 70 HD waan ta'eef saniinillee yaaluu dandeessan jechuudha download godhan. Akkasitti meegoota koo ilaallu sinishaa download gochuu barbaanne sinishaa mul'ata. Kun argitanii quality
Diddam torbaatamaan bu'uu danda'a jechuudha. Bareeda quality kan ta'e click irra gootinnaan akka isin argitan kan sekendii fitnetiidhaan deemaa jechuudha. Baay'een turu buusuus baay'een turu garuu internet keessan irra dippeend ta'a yeroo baay'ee. Akkasitti fitnetiin dafee buusaa jechuudha. Innaa baay'ee ariifi waggaa guutuutti fayyadamuu dandeetta hanga barbaaddetti lifetime. Okay. Akkasitti fayyadamuu dandeetta. Kana linkii descriptionii jalaa keessatti isiniif godhaa download godhadhaatii. Okay, Chrome irratti adda gochuu fi wanti jalqabnu barbaachisu akka duraan isanitti ofumaan directly nuun dhufu yookaan immoo karaa qallaaliidhaan setting seennee more tools extension seennee asirratti search goonee nuun dhufu jechuudha. Chromeidhaan waan barbaadu download godhachuuf. Egaa wanti booda asirratti wanti mul'atan jiru. Garuu desktopii irratti install ta'ee jira IDM egalee osuma akkas ta'ee jiru maal ta'a hin dhufu jechuudha. So karaa biraatiin haa yaalluti. Karaa biraatiin immoo as dhuftaa IDMGC extension.tcr kan jedhu iti kun kanas dhuftaa egaa dhufti. Okay. Qabdii tuma drag goota jechuudha asitti. Egaa drag goote booda add integration module naam jedha add okay jettanii achi booda terms and policy jedha internet download manageriin website isaanii pop up sitaa jechuudha. Egalee na karaa biraatiin immoo already ta'ee jiru karaa gabaabaan aseentaa extension dhuftaa extension dhuftee booda kuna IDM integration module nuuf ta'ee jira jechuudha. Remove gochuu barbaadillee asuma akkaastaa dhuftee viidiyoo wanta. Okay, akka kun nu dhufee jira jechuudha. Kanaan Chrome irratti illee waan barbaadde quality yoo gabbu'aa ta'es hanga 4K naan 720 deemtee kan barbaadde download godhachuu dandeessaa jechuudha. Quality isaa illee baay'ee bareedaadha bitaa darban. Akkasitti irra click gootee egaa irra click gootee booda download start jira. Click irra gootee booda start kan jedhu kun sii dhufa. Start ittiin directly dubbatti himta jechuudha. Kanaan karaa kanaan waan barbaadde fiilmii barbaadde sirba barbaadde buufachuu dandeetta. Oromia 11 ijoollee jedhamtanillee ijoollee ajaa'ibaati. Waan Oromoo kan baay'ee istaawwaquu ba'aam pirogiraamii malee ajaa'ibaatti dalaganii baay'ee namatti tola. Kana kanneenis daawwachuu fi barbaadde yeroo hin qabaatinis download gochuu barbaadde waanuma maarifaas haa ta'uutii waanuma sitti ol fedhii geetin jechuudha. Darbee ilaallaa Andu'aalem Gosaas haa ta'uu barbaannan kanuma fedhii geetii akkanatti yoo bantee ilaaluudhaaf jettu mata kanarratti akkana si dhufa click irra gootee download godhattaa jechuudha barbaadde. Fitnetis ni qaba application'ichi ilaaluu dandeessan kun. Sekondii takka persentii 12 deemee jechuudha. Kana jechuun baay'ee faxxanaa baay'ee speed qaba yookaan saffisaa saffisni isaas baay'ee gaariidha. Internet irratti hundaa'us. Ishii galatoomaa viidiyoon kee kanarratti xumuramee jira. Akka isin gammachiise abdii qabna. Yoo isinitti tolee jiraate like comment godhaatii waan gaafii qabdanis jiraate waan hin ta'in jalsanii gaafadhaatii waan biraallee akka isin qabanne gadhuun barbaaddanis asuma nutti hima. Chaanaalii keenya Borana Tech kan jedhu kana subscribe nu godhaa ammoo wajjin biriin dabrinaati. Bellaayikanis ooni godhadhaatii akkasitti nu wajjin dhaabbadha jedha. Galatoomaa.